malee kullaa kee na babatee ejjiti koo eenyu teega si'ina la'aa wanti kullaa koo baasuun saatulaa kaafi galee atasuma hojaalattee eenyu malee kullaa kee na babatee yesuusuma abdii dhugaanu gooftaa malee yesuusuma abdii dhugaanu gooftaa malee kanaaf sababa hafuura qulqulluu irraa dhalateef hafuurri isaa inni du'aa ture Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu danda'eera jechuudha. Namni kiristaana ta'e tokko, namni Kiristoos Yesuusiin amanate tokko hafuurri isaa inni du'aa ture sun deebi'ee jiraataa akka ta'uuf Waaqayyo wajjin tokkummaa uumuu danda'a jechuudha. Yookaan uumuu danda'ee jira jechuudha. Kanaaf namni tokko namni Kiristoos Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaatti fudhatee Waaqayyo irraa lammaffaa dhalatee sababii lammaffaa dhalateef immoo inni mucaa Waaqayyo akka ta'u fidhanii tokkoffaan jechuudha. Sababiin isaas hamma isa amanataniif yookaan hamma isa simatanii fi Kiristoos Yesuus ijoollee Waaqayyo akka ta'aniif aboo isaaniif kenne. Isaan immoo warra maqaa isaatti amanatanidha. Yohaannis boqonnaa 1:12 irratti jechuudha. Egaa ijoollee Waaqayyoo ta'uun kun immoo Waaqayyo biraa akka nuyi wanta barbaanne argannu nu taasisa jechuudha. Nuyi ilmaan akka taanu, dhaaltuu isaa akka taanu, warra qomoo Waaqayyoo jedhamanii waamaman akka taanuu fi nu gargaara jechuudha. Kanaaf sababii mucaa Waaqayyoo ta'eef egaa namni kiristaana ta'e tokko wantoota inni argatu hin jira jechuudha. Waaqayyo biraa kan inni argatu jechuudha. Tokkoffaan hidda dhaloota duraanii yookaan foonii fi dhiiga ittiin qajeelfamuu dhiiseera jechuudha. Kan inni qajeelfamee jiraatu hafuura Waaqayyootiinidha jechuudha. Hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamee jiraata. Inni dhaloota isaa isa duraa irraa gara dhaloota haaraa Waaqayyo irraa dhalachuu, Waaqayyoon fakkaachuu, amala Waaqayyoo hirachuutti ce'ee jechuudha. Kanaaf Roomee boqonnaa 8:14 irratti akka jedhutti warri hafuura Waaqayyoon gaggeeffamanii jiraatan hundinuu warri hafuura Waaqayyootiin gaggeeffaman hundinuu ilmaan Waaqayyootiidha. Kanaaf ilmaan Waaqayyoo kan ta'an isaan hafuura Waaqayyootiin gaggeeffamuun isaaniif hin kennama. Isaan Waaqayyootti dhalatanii waan ta'eef isaan akka warra dhiigaatti foonitti dhalataniitti ilaalamanii jechuudha. Waaqayyo biratti isaan kun hafuura hin ta'u jechuudha. Yookaan ija hafuuraatiin akka hafuuraatti ilaalamu jechuudha. Sababiin isaas gooftaan Yesuus Kiristoos foonitti kan dhalate foon, hafuuratti kan dhalate immoo hafuura jedhee Yohaannis boqonnaa 3:6 irratti akkuma dubbatu jechuudha. Kanaaf inni biraan namni Kiristoos Yesuusiin amanatee amanaadha jedhamu tokko kan inni argatu inni Yoodii yookaan Giriikii ta'uu hin danda'u jechuudha. Yoodii yookaan Giriikii yeroo jennu Yoodiin Israa'elii Giriikii kan jennu immoo saba warra Waaqayyoon hin amanne sana ta'uu hin danda'u jechuudha. Inni maal ta'are namummaa haaraa uffata, eenyummaa haaraa isa fakkaattii Waaqayyootiin uumame, isa uumamuu biyya lafaa dura karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyo bira ture sana akka inni uffatu hin ta'a jechuudha. Eenyummaa haaraa, uumama haaraa akka inni qabaatu Waaqayyo hin godhaa jechuudha. Kanaaf namni Kiristoos Yesuusitti amanatee lammaffaa dhalate Yuudii yookaan Yuudii ta'uu hin danda'u jechuudha. Yookaan immoo Giriikii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf Qolaasaayis boqonnaa 3:10-11 irratti dubbii jiru yoo ilaalle namummaa haaraas uffattaniittu inni hubannaa isaa isa fakkaattii isaatti isa uume bira ga'uudhaaf yeroo hundumaa haareffamuutti jiraadha. Egaa si'achi Giriikii fi Yuudii nama dhagna qabatee fi dhagna hin qabanne hin qabatiin wallaalaa isa jireenya isaa hin qajeelfatiin garba birmaduu jechuun hin jirudha. Kiristoos garuu hundumaaf jira. Inni hundumaaf waan hundumaatii jedha.
Kanaaf namni gaafa Kiristoos Yesuusiin amanatu gaafa lammaffaa dhalatu eenyummaa isaa isa durii keessaa baheeti, qomoo isaa isa durii keessaa baheeti, afaan isaa keessaa baheeti Waaqayyoof uumama haaraa, uumama Kiristoos Yesuusiin fakkaatu obboleessa Kiristoos Yesuus quxisuu akka inni ta'u Waaqayyo uume jechuudha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 29 irratti yoo ilaalle inni uumamuu biyya lafaa dura yaadaan warra qabe yookaan immoo akka fakkaatti ilma isaa isa uumama hundumaaf hangafa ta'u sanaatti akka isaan fakkaataniif yaadaan warra qabe isaan waame, warra waame ammoo qajeelota isaan godhee, warra qajeelota isaan godhe ammoo ulfinaan isaan ga'ee jira. Kana malee mul'ata Yohaannis keessatti waa'ee warra Kiristoos Yesuusiin qabaniif uumamni lubbuu qabaniif maanguddooleen 24 yeroo isaan faarfatan akkas jedhaniiti ture. Isaan faarfannaa haaraadhaan jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 9-10 irra isa jiru yoo dubbisne isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatan ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan maltedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaa namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bittee Waaqayyo keenyaaf mootummaadhaaf luboota akka isaan ta'an isaan gootee isaan lafarratti moo'uuf jiru jedhanii faarfatuudha. Faarfannaa luboota maanguddoota 24 fi uumama lubbuu qaban 4 kan mul'ata Yohaannis keessatti waa'ee hoolichaadhaaf yeroo isaan aarsaa dhiyeessan, yeroo isaan galata dhiyeessan faarfatan kana keessatti egaa namoonni hundinuu qomoo hundumaa, saba hundumaa, afaan hundumaa keessaa waamamanii isaan Waaqayyoof mootummaadhaaf yookaan mootummaa Waaqayyoof luboota akka isaan ta'an Kiristoos Yesuus isaan godhe jechuudha. Kana malee namni Kiristoos Yesuusiin amatee lammaffaa haaraa dhalatee mucaa Waaqayyoo ta'e kan inni qabaatu inni biraan lammummaa Waaqarraa argataa jechuudha. Kunis mirga inni lammaffaa dhalachuudhaan isaaf kennamedha jechuudha. Namni tokko lammaffaa dhalatee mucaa Waaqayyoo yeroo ta'u inni lammummaan isaa kan Waaqarraatii akka ta'u ta'a jechuudha. Filiphisiyoos boqonnaa 3 lakkoofsa 20 irratti Phaawulos akkuma dubbatu nuyi garuu nama biyya Waaqarraatii jedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos achii nuuf hin dhufa jennee eeggannaadha. Kanaaf namni yeroo Waaqayyo irraatii haaraa dhalatu mucaa yeroo ta'u sababii mucaa ta'eef kan inni argatu tokko nama biyya Waaqarraa ta'uudha jechuudha. Kana malees immoo namni Kiristoos Yesuus irraa lammaffaa dhalate tokko biyya lafaa keessatti ambaasaaddara Kiristoos ta'ee hojii araarsuu Waaqayyoorra akka inni dhaabatu akka inni hojjetuuf Waaqayyo isa waame jechuudha. Kanaaf Phaawulos ergaa isaa gara warra Qorontoos lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 18 hanga 21 irratti akkas jedha. Kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos Yesuus ofitti nu araarse biraa ta'ee jira. Inni hojii araarsuu isaa kanas namootatti akka dabarsinuuf nuuf kennedha. Kunis Waaqayyo irra daddarbaa namootaa irratti itti lakkaa'uu dhiisee karaa Kiristoos biyya lafaa ofitti araarse jechuudha. Egaa araara isaa kana immoo adaraa nutti kennedha. Egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerraadha. Waaqayyo karaa keenya isin hin dhageessifataaidha. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin hin kadhannaadha. Phaawulos egaa hojii kana yeroo hojjetu Phaawulos kuni ofii isaatii hojii kan xumuratoo hin taane akkuma hundee kaa'etti nuyis immoo hundee ergamoonni kaa'an irratti hojii kana hojjechuuf akka waamamne beekuun immoo dirqamadha jechuudha. Egaa kanaaf immoo isa cubbuu tokko illee hin qabne nuyi karaa isaa qajeelina Waaqayyoo akka argannutti nuuf jedhee cubbuu isa godheedha. Afaan Oromoo irratti illee cubbamaa isa godheedha, garuu afaan Amaariffaa fi Ingiliffaa isaa irratti yoo ilaalle cubbuu isa godheedha. Inni dhumaa namni yeroo Waaqayyo irraa dhalatee mucaa ta'u kan inni argatu, Waaqayyo biraa kan inni argatu dhaaltummaadha. Kiristoos Yesuusiin namni amanate, namni Waaqayyo irraa dhalatee mucaa Waaqayyoo ta'e wanta Waaqayyo qabu hundumaatti darbee Kiristoos Yesuusii wajjin dhaaluuf akka jiru Caaffanni Qulqullaa'aan dubbataa jechuudha. Kanaaf namni kiristaana ta'e tokko kanneen hundumaa argataa jechuudha. Inni Macaafa Qulqulluu keessatti caafamee akka jiru Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti 17 irratti
nuyi ijoollee Waaqayyoo erga taaneedha. Warra waan hundumaa argatan hin taanaadha. Waan kana hundumaa Waaqayyo biraa hin argannaadha. Kiristoos wajjin erga dhiphannee isa wajjin immoo ulfaachuudhaaf waan Kiristoos argatu hundumaa isa wajjin hin argannaadha. Kana malees Galaatiyaa boqonnaa 4:7 irratti egaa ati si'achi karaa Waaqayyoo garbicha miti ilma maleedha. Egaa erga ilma taatees qabeenya abbaa keetii darbitee argachuuf jirtaadha. Kanaaf namni Kiristoos Yesuusiin qabu namni Waaqayyo irraa lammaffaa dhalatee mucaa Waaqayyoo ta'ee isaan kana argachuuf akka jiru dubbataa jechuudha. Kanaaf kiristaanni tokko nama Waaqayyo irraa lammaffaa dhalatee fi nama wantoota armaan olitti tarreessaa turre argatudha jechuudha. Egaa kana malees waa'ee dhaaltummaa kanarratti Caaffanni Qulqulluun iddoo biraatti akkas jedhee dubbata. Phexros isa duraa boqonnaa 1:3-5 irratti Waaqayyoo fi Abbaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Inni araara isaa isa guddaadhaan Yesuus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhalcheera. Waan hin banne, waan xurii hin qabne, waan gadi deebi'aa hin adeemnes isa Waaqa keessa isiniif eegamee jirutti darbatanii akka fudhattan godheeraadha. Kanaan isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'ee taa'u sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jirtaniif hin ta'edha. Egaa kunis isin warra karaa amantii fayyina bara booddeetti mul'achuuf qophaa'ee taa'u sanaaf humna Waaqayyootiin eegamtanii jirtaniif hin ta'edha. Kanaaf Waaqayyoo karaa Kiristoos Yesuus nuyi wanta xurii hin qabne, waan moofa'aaf hin deemne, waan gadi hin deemnetti darbinee karaa Kiristoos Yesuus akka nuyi argannuuf haaraa dhalannee ilmaan isaa taanee akka nuyi waamamnuuf kana godhee jechuudha. Egaa haaluma kanaan namni Kiristoos Yesuusiin amanate tokko, kiristaanni tokko, kiristaana kan inni jedhamu yoo Waaqayyo irraa lammaffaa dhalate jechuudha. Waaqayyo irraa lammaffaa dhalachuun isaa immoo mucaa Waaqayyoo akka inni ta'u isa gargaara. Mucaa Waaqayyoo ta'uun isaa immoo wantoota amma tarreessine kanneen akka hidda dhaloota isa durii irraa adda ba'uu fi kan Waaqayyoo qabaachuu, Waaqayyoon fakkaachuu fa'aa kan of keessaa qabudha. Inni egaa Kiristoos Yesuusitti haaraa kan dhalate yoo ta'e Yihuudii yookaanis Giriikii ta'uu hin danda'u. Inni egaa karaa Kiristoos Yesuus ammoo lammii biyya Waaqarraati. Kana malees biyya lafaa kanarratti inni ambaasaaddara Kiristoos Yesuus ta'ee hojii araarsuu Waaqayyoo namootatti akka himuu fi akkasumas immoo inni dhaaltuu Waaqayyoo fi Kiristoos Yesuusii wajjiniin wanta Waaqayyoo itti darbee Waaqayyo qabu hundumaatti darbee argachuuf akka jiru Caaffanni Qulqulluun walii galatti naasaa jechuudha. Kanaaf egaa obboloota ko kiristaana ta'uun waldaa deemuu, sagadaa fi sirna sagadaa gochuu otoo hin taane hafuura Waaqayyoo argachuudhaan lammaffaa dhalachuu irraa kan argamudha jechuudha. Lammaffaa kan hin dhalatiin namni hafuura Waaqayyoo irraa hin dhalanne kamiyyuu kiristaana jedhamee waamamuu hin danda'u jechuudha. Sababiin isaa namni hafuura Kiristoos hin qabne wagana Kiristoos miti yookaan inni kan Kiristoos miti jedhamee caafamee waan jiruuf ergaa Phaawulos gara warra Roomee boqonnaa 8 keessa dhaqxanii yoo ilaaltanii jechuudha. Kanaaf nuyi kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Namni kiristaana ta'e tokko kiristaanadhaan ofiin kan jedhu tokko lammaffaa dhalachuu isaarraanii malee akkasumatti waldaa dhaquu waaqessuuf sirna waaqeffannaa gaggeessuu isaatiin miti jechuudha. Kanaaf egaa kutaa ittiin aanutti immoo wantoota akka kiristaanni tokko yookaan kiristaanni maali kan jedhu irratti kiristaanni Kiristoosiin kan fakkaatu ta'uu fi wantoota kanneen fakkaatan akkamitti inni Kiristoos wajjin akka du'e isa wajjin awwaalamee akkamittiin du'aa akka ka'eef mirga Waaqayyoo akkamitti taa'ee akka inni jiru isa kan akkamittiin akka inni exercise godhu yookaan akkamittiin akka inni shaakalu irratti
bal'inaan kutaa itti aanutti waliin ilaalla. Ammasittis bakka jirtanitti nagaanii fayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif isiniif haa ta'u. Shaaloom.